ummanni Oromoo guutuu gaaffiin dinagdee ummata keenyaaf qeerroof dargaggoo Oromoof barataa Oromoof gaaffii murteessaadha. Waa'ee dinagdee akkaataa kanaan dura ilaalaa turreen ilaaluu hin qabnu. Dinagdee jechuun hojjannee oomishnee achi baasnee gurguruuf haala mijataa qabna moo hin qabnu jechuudha. Buna oomishuun gahaa miti. Nama buna bute wajjin nagaan jiraachuu waan barbaachisuuf. Aannan oomishuun gahaa miti. Naannoo Booranaatti aannan gurguruun gatiin baasu. Maaliif? Hunduu aannan oomisha waan ta'eef. Hawaasaa wajjin nagaan jiraannaan waliin